Addunyaa tanarratti taphni hedduu jaalatamaa kubbaa miilaati. Kubbaa gareen tokko yeroo goolitti oofu gareen biraa ammoo galma ishirraa ittisa. Kubbaan galma ishii yoo seente malee injifatanii geeba fudhachuun hin danda'amu. Taphataanis yoo galma ishitti galche qofa faarfamee dinqisiifatama. Kubbaan galma ishii gahuudhaaf humna keessatii fi humna alaati fayyadamti. Dura keessi kubbaa hafuuraan guutamuu qaba. Yoo keessi kubbaa hafuuraan hin guutamne dhiitamtee bakka barbaadde gahuu hin dandeessu. Karaa biraatiin ammoo humni alaa kan taphataan gara alaatiin dhiitee gara galma ishii ittiin geessu jira. Kubbaan gara galma ishii gahuudhaaf humni lameenuu hedduu murteessaadha. Egaa jiruun ilma namaatis akka kubbatti humna alaatiin oofamee gara galma isaa gahuu baatus humni keessaa kan dhala namaa jabeessee humneessee gufuu hundarraan tarkaanfatee galma gaha. Humni keessaa ilma namaatiif waan hunda caalaa murteessaadha. Humna keessaa jabeeffadhu.